malidem namuka Rabimo namuma kansera jalise Wakamo namuma kansera jalise Aditenya taka matuadan nubase Aditenya taka matuadan nubase Matuadan nubase Matuadan nubase Hayyee artistii keenya jaalatamaa fi kabajamaa akkasumas qindeessaa muuziqaa Faisal Abdurrahman baga nagaan dhufte siin jedha akkasumas baga nagaa hambaate mana hidhaa turte baga nagaan nahidan mee hanga mana hidhaatii baates gadda guddaa irra turte obboleettiin kee gadda hedduu baay'ee namatti dhagahamudha obboleettiin kan kee si gaafachuuf osoo dhuftu balaa konkolaataatiin lubbuu si akka darbe beeknaa rabbi nama jeennataa si haa godhu maal sababni hidhamteef rakkoosaa maal akka tasaa hidhaan ammaa tun gadda cimaa tokko na fidde kanaan durallee waggaa dheeraadhaaf hidhameellee beeka hidhaan isiin ammaa tun immoo tokko waan hamaa tokko na fidde obboleettii jalaa fuute obboleettiin tiyya tun waraanas na waliin turte mana hidhaatis na waliin turte akkuma beekamutti ammas ani hidhamuu kiyya gaafa dhageessu obboleessi koo har'aas hidhamee jireettee osoo na barbaada fiiduuti Fatee Abdurrahman jedhamti sababni itti hidhamees waan biraatii miti yeroo baay'een manoota hidhaa garaagaraa deemee namoota nan gaafadha xiyyaafis mana hidhaa waan waggaa dheeraa tanaan duras tureef namni gaafa hidhame na jaan dhaqeen hin gaafadhaan nama gaafachuu yakkaa miti wanni kun yakka jeessa irribees hin jiru akkuma namoota biraa deemee gaafadhutti hanga baatuu zuwaa hundan deemee nama gaafadha akkuma nama deemee gaafadhutti Jawaarii fi Baqqalaa fa'aa Booda Jenii Dhaafaa fa'aa yeroo garaagaraa dhaqeetiin gaafadha guyyaa sanis dhaqeetumaan gaafadhee ba'ee ijoollota nama sadii na waliin turanii Abdii Ismaa'il Hussein Ismaa'ilii fi Maamad Girboo jaamanii ijoollee jajjaboodha osoo nuti gaafannee walumaan baanee ijoolleen tun muuziqaa na biratti hojjetaa turanii akka tasaa balbalarra afaan Oromootti haasawaa deemnaa taphachaa deemnaa Jawaar fa'aa biraa gabbaanee poolisoonni nama lama achuma manidha sana afoodhaan nuti as ba'anii kottaan nun jaanii itti dheenee isaa deemtan nun jaanii Jawaar fa'aa gaafannee deemaa jirra inneen mobaayila mee jaan mobaayila norkaa fuudhanii mobaayilli Abdii Ismaa'il akka tasaa alaabaa adda bilisummaa Oromootu duudessa irratti maxxanfamee jira akkuma harkaniin shanee qabanne jechuu eegalanii maali shanee waan jiru dhufee sani booda mobaayila keessan paatarnii banaa jaanii paatarniin banamee bakka kanneen shanee ciccima qabanne nun jaanii saniin booda ijoollee reebuu eegalee annan rukundee keessaa Abdii Ismaa'il garmalee reebanii baay'ee reebicha caalaa garuu bara kan onneen dhagahame jecha bara durii kan san jechaate kan afaan Amaaraatiin jechuun jaamaati kan jarri kun maal Oromoodha moo gaa afaan Amaaraa dubbatanii garuu jechi isaan jaan sun jecha waan hin barbaanneef malee jechicha san irra deebiin jiru jecha san jechaate kan ijoollee rukutaa turanii manuma hidhaa Qaallitti san keessatti saniin booda fuuluma mana hidhaa Qaallitti kana dura mamriyaa bakka jaamu jira achi nu geessanii ani hidhaa waggaa 16 hidhame caala hidhaan kun baay'ee ulfaate natti maaliif tokko haalli hidhaa keenya sirriin turre har'a ijoollota obboleeyyan keenya Suudii Arabiyaatti akka rakkataa jedhan kana gaafan argu hedduu na dhaga'ama teenya asitti hidhamne tun sanii wal fakkaatti beektaa mana meetira 3 jechuun kaaree 9 irratti nama 160 hanga 200 hidhamna kana keessatti bakka xiqqoo takka qofaatiitu fuula isaa dura jira nama manguddoo ta'anii fi nama oowwitti baay'atee dhukkubsateetu achi gabbaa malee ni dhaabbanna hirribni keenya teessuma wanni irra ciiftan hin jiru maaltu ciisicha maal yaadama dafka xaawwachaa oltaa dafka halkanii guyyaa akkasuma gaaf tokko yoo nama 20 kana nurraa baasan bakka magaazina jaamu jiran fakkaate duuba keenya sani mini baasanii dachuma sanii fidan ammaas namni
as keessa daa'imman baay'ee wanni hedduu gaddu bara kan daa'ima waggaa tokko biyya jaati wajjin hin hidhame beektaa. Haati jala deemteeti abbaa waliin daa'ima kana qabanii daa'imni kun achi nu wajjin hidhaa ture hedduu waan garaa nama nyaatu. Kanaafin xiqqoon wanti tiitan hedduu leellisee dubbachuun barbaanne malee obboleeyyiin keenya kan Suudii Arabiyaa kun xiqqoon bakeessa jiraniif malee tasanii caaltu taasitti na mudatte. Waan dho'isullee miti waan sirriitu kun wanti daddabalee haasa'ullee miti. Mana hidhaa san hanqabnummaan mootummaatillee waan beeku natti hin fakkaatu. Qabnummaan tokkollee waan beeku natti hin fakkaatu. Abbuma fedhee takka fedhe si godha. Kumaandi poostii kanatti qabatanii reebichaa jira yoo xiqqaate haati manaa kiyya laga xaafoorraa hedduu bara kan hojii lafaa turte laga xaafoorraa qaallitti deddeebiti. Sa'aat akka hanga sa'a lama qofa kan namni nu gaafatu. Mee weellisaa kennaaf qindeessa muuziqaa maatii kan kee kana yeroo kanatti yeroo ati hidhamtetti eenyu si qarqaaraa ture? Waa takka wanni iddoo maal akka ta'e beektaa iddoo ani hojii hojjedheetu hojii guyyaati jechuun hojjedheeti kan hin fidu. Wanni hin qabu istiidiyoo takkittii tana biraa hidhame hiriyoota ummaa kiyyaa nam lama nam sadiin ta'anii fi obboleeyyan mukiyyaa fi maatii isiitu baadiyyaadhaan midhaan fa'aa gurguree waan tiraanspoortii isin karaa kanatti deddeebitu itti naalaataa turanii maatiin kiyyaa galatoomanii kanaa achitti wanni dhaa miti cimina isiitiin waan qabsisan qusachaa hangaan amboo bee dhaqqabutti na hiidee jirti hedduun haadha manaa fi hedduun galateeffadha. Tole kaamee daawwattootaa fi jaalatamtoota keenya akka itti boharaa jirtan abdii guddaa qabna. Mee gaafii kenna isaa nutti dabarra. Waggaa baay'ee maalirra turte? Ani magaalaa Baddeessatti dhaladhe umrii daa'imummaatiin kan biyyarraa bahee dura abbaa kiyyaatu deeggaraa baawwatii sabumsaniin dargiidhaan waliigaluu dadhan bara 77 kanneen adda bilisummaa Oromootti makaame achumatti adda bilisummaa Oromoo na guddisee saniin booda loltuun ture bara 83 yeroo dargiin qofu dargiin nufi gaggabaabsitu sitti gabaabaa waggaa 30 dargiin kufee nuti ni seenne baandi caffee gadaa jaamtuun taligaa ture saniin booda ajajaa waraanaatiin ture osoo ni lolorratti madaa'ee nin booji'am nin qabame jechuudha. Qabamee mana hidhaa seenee Zuwaayii maali Hursoo Zuwaayii fi hanga Alambaqqaa Nyaaskarshalletti waggaa 16 hidhamee nin ba'ee achitti illee barumsa hanga tokko babbareedeen saniin booda immoo jireenya natti ulfaannaan xiqqoo gitaara kana yaalaa ture muuziqaa gara muuziqaatti as ceesa makee wallisuuf hin dhufee wallisoo birrii argachuuf hin dhufe wallisuudha. Wallee birrii hin jirtu naan jaanii hin dhufe. Tole kamiin qindeessaa muuziqaa moo weellisaa osoo hin jedhan sitti tola? Lachuu jirii. Kamiin jaalatta? Weellisaa siin haa jedhu qindeessaa muuziqaa jedhaa si yaamamu? Ani waan kana hedduu ol kakaaseen dubbadhu. Maal bakka ta'e beektaa irra caaltu jechuun jaalladha malee namni kun akka wallisaa artistii qindeessaa maal odoo Faisal munaan jaani nagaa maaliif yoo aartii keessa dhufe yoo xiqqaate ogummaa saddeemmoo maaliin qaba tamiin saawwandi maaliin naan jaamoo wallisaa naan jaamoo barreessaa wallooti immoo kiiboordistiidha moo gitaaristiidha moo kamiin na yaaman kanaafuu bakka Faisal bira maan gayaa. Faisaluma jennee saamne jira seleeshii bareedaadha. Mee sirboota meeqa dalagdee walii galatti sirboonni kan kee meeqa ta'a? Daleedeeroo itti kan inni figiyyaa sirbe moo kan inni namaa qindeesse? Kan namaa qindeesse osoo hin taane kan ofii kan keetti sirbite. Sirboota ofii dalagdee sirbite jechuudha. Albama tokko deddeemaa tokko bara kaasee inni jiru san albama deddeemaa tokko jedheetin ture albama guutuu mana muuziqaa tokkummaa jaamu tokkotti kan namee ture wanni sun akkam akka tattees hin beekanii achirra kaasetta sanirra sirba tokko jira garuu amma meemooriidhaan faceetuma jira abbaan sirba sanii nu biyya garuu Faisal haa ta'u akka ta'e namni hin beeku ni kaasetarraa kan sanirraaf immoo booda kana matuma kiyyaa muuziqaaliin qindeesses kilippiidhaan tola sirba 8 mokkananii jiranii sirboota kan jaalala sirboonni qindeessite jechuudha. Kan inni kiyyaa qindeesse isaan albama sana Ibrahim Said qindeesse namaan hedduu jaalladhuuf namaan hedduu qabachu nama siin nagee jecha Ibrahim Said isaan naa qindeessisanii
Ofii keetii qindeessitee sirba. Kan inni fikiyyaa qindeessee fikiyyaatti sirbe tola sirba 8. Bareedaadha. Namoonni ati qindeessiteef muuziqaa dalagdeef meeqan ta'a? Ani lakkoo inni garuu gaanuma jedha miidiyaa irraa Gifti daadhii faa nugusu tokko faa cinaa maqaan irra hin jiru. Sababa sanii asuma beekta. Tole. Muuziqaa qindeessuu kana mee nurraa dhaalteetti? Ibrahim Said irraa. Ibrahim Said bira ni wal sayyeetiin dhaqee yeroo laaloo namu televezyiina kanarra ni babbareeda. Lafatti immoo xiqqoo jireenyi zeerfoor tattaatee jirti saniifu. Ansan mijjeesseetiin Ibrahim muuziqaa eegan gara hojii muuziqaa kana dhufe walli suuqa fatta osoo hin ta'in meeshaas birachuun qaba jeetumaan isumaatiitu daandii isaa naasaaqee achi sanii booda saawundii baradhee meeshaa daddabaladhee. Bareedaadha. Hedduu namatti tola. Daawwattootaa fi jaalatamtoota keenya sagantaa keenyatti hedduu akka bashannanaa jirtan abdii guddaa qabna. Weellisaa fi qindeessaa muuziqaa Faisal Abdurrahman wajjin yeroo bareedaa dabarsaa jirra. Anis baay'eetti bashannanaa jira. Isinis akka bashannanaa jirtan abdii guddaa qabna. Ammas gaaffii deebiin keenya hin dhumne wajjin turaan affeerraa keenya. Tolemee sirboota keetiin alatti sirba eenyu jaalattameeti? An kanin gitaara akka jeetti jalqabe sirboonni hedduu jaaladha. Ali Birraa hedduun jaaladha. Nin jaaladha garuu takkaa bira dhaqeetti sin beeku isas harka hin beeku gaaf tokko mana qaallitti Hajimamma Muusaa nama jedhamu. Ijoollee isaatu Kaanaadaa jira warra baddee isaati immoo Rabbi Ramtaa godhuuf ijaarsi sun jira. Isa gaafachuudhaaf dhufee mana hidhatti Ali Birraa mana hidhatti hin arge. Asili Oromoo fa'aa wajjin mana hidhatti hin arge saniin booda carraa Ali Birraa argachuun hin arganne. Anis hin beeku waan kana naqaa bira dhaquun hin ta'e fuuldura garuu ni hin nin jaaladha sirba isaati. Kan sanirraa hafee sirboota namoota garaagaraa an sirba baay'ee sirba Ali Birraa baay'ee jaaladha. Hedduun jaaladha sirbiin an jibbu maal fakka ta'e beektaa? An muuziqaa isaadha. Namni muuziqaa hojjetu garuu sirba kun badaadha jechuun hin. Tole daawwattootaa fi jaalatamtoota keenya bashannanaa jirtu itti bohaaraa jirtu inni abdii guddaa qabna. Sagantaa keenyatti mee amma immoo sirba Ali Birraa hedduu jaaladha jetteerta sirba jaalatu keessaa tokko mee nu sirbi. Okay. Abon dala jabina bodi dabate abon dala jabina bodi dabate taiya gadigano namiri angamne sabate hawash nama shukisa yaniri nama bojisa askotu nagarati zabani tole tole kagariki shashakari gopa ya galana kotu nadabati shashakari gopa ya galana kotu nadabati intune ningagabe ya magale shakina afasi awash nama shukisa ya niri ya nama bojisa askotu nagarati zabani tole tole kagariti abon dala jabina boli gabati abon dala jabina boli gabati aiya gadigano namiri angamne sabate Tole daawwattootaa fi jaalatamtoota sagantaa Urjii sagantaa keenyatti akka bohaartan abdii guddaa qabna. Ammas nu waliin turaan fira keenya waa baay'ee namatti tola. Sirba ammaa nu sirbite hedduu namatti tola. Kanumarraan mee yoo kaafne sirboonni durii hedduu namatti tolan baay'ee bareedanii mi'aa qabu. Hanga ammaatti illee kan irra affatamnee fi namoota hunda gurra keessa kan jiru sirboota duriiti. Sirboonni ammaa garuu baay'een isaanii wal fakkaatu. Sirboonni nama bahaa jiran. Maaliif ta'e kun?
Amma maal akka ta'e beektani xiqqoo aartiin waan barbaadu qaba. Akka waliigalatti waan kana kanaan durallee dubbadheetiin ture. Amma nuti wallisaan jirru xiqqoo wanni wallee keessaa nu baase haala jiruu fi jireenya gabrummaa uummanni Oromoo keessa jiruutu sirboonni keenya afaan Oromootiin baay'inaan ba'an gara warraa isaati, gara quuqama sabaati, gara rakkina sabaati. Rakkina amma namni tokko namuu sagaluma qabuuni rabbi isaa kadhataa bi ati sagalee hin qabdu rabbiin kadhatin du'aa hin godhatin ati sagalee qabdaa rabbi kadhadhu jechuun taata. Akkasii sirbi amma siyaasaa sirbamu kun abalu sagalee qabaa sagalee hin qabu hedduu zaat maatar hedduu irra ilaalaan jiru. Maaliif namni roorroo deemsa siyaa nama waan itti dhagahamu dubbata waan ta'eef xiqqoo amma aartii irra jirra jechuudhaaf nama tulfaata. Haa ta'u garuu doomineeshiniin tokko tokko ni jira. Fakkeenyaaf roorruma kanaahu namni godina adda addaatiin hojjechuu ni danda'a. Aadaan Oromoodha baay'ee bal'aadha. Ritimiin Oromoodha baay'ee guddaadha. Bal'aadha hedduu irratti hin hojjetamne. Bal'isuun ni danda'ama. Amma wanni argaa jirru maali? Namoonni muraasa yoo daandii ritimii tokko yookaan yeedaloo daandii tokko raayyoo beekamtee argatan hundinuu waanuma daandii sanirraan deemee itti beekamutti fakkaatee garas deemaa jira namoonni. Karaa sanitti fudhatan jechuudha. Waan sirriitii miti. Kun fakkeenyaaf namni tirriidhaan sirba qabsoo dalaguu danda'a. Namni shaggooyyeedhaan sirba qabsoo dalaguu danda'a. Namni dhiichisa shawaatiin sirba geelloo wallaggaatiin dalaguu danda'a. Boorana Gujii everywhere bakkayyuun hojjetamuu ni danda'a. Waan ta'eef namoota amma gaa kan gara tokko luciisaa jireenya akka ta'e beektanii namoota wal harkaa fuudhanii fakkeenyaaf ijoollonni ciccimoon waan kan hojjetanii itti milkaa'an itti beekaman ni jiran. Isaan kireeditii isaaniiti sun. Warri kunis immoo bakka daanduma xurruba namni tokkorra deemee raawwatee kanuma isaanii qabatanii gara biraatiin waa'uma jechaa jiru kana hojjetanii guddisuu fi babal'isuu fi dhaamsaa fi ergaa barbaachisanillee dabarsuu ni danda'an. Ayyeekaa daawwattootaa fi jaalatamtoota Urjii Show sagantaa keenya amma immoo gara goolabuutti deemaa jirra. Dhumarratti aartistii fi qindeessaa muuziqaa Feesal Abdurrahman dhaamsa qabdoo jiraate akkasumas namoonni galateeffatu barbaadoo jiraate asumaan dhaamsa kee dabarfachuu dandeessa. Duraan dursa Urjii Show galatamaa isin jechuun barbaada. Ulfaadha. Iyyafattanii bakkaan jirutti dhuftanii interview kana nama geessanii hedduu galatoomaa. Na yaadachuu geessanii jechuudha. Atis galatoom. Gara biraatiin wanneen adiyyaanni xumura irratti dubbachuu barbaadu waamu aartii artistoota Oromootiin wal qabatee haalota tokko tokkoon dubbachuu barbaada. Aartistiin Oromoo akkuma waliigalatti saamamaadha jechuun ni danda'a. Tarii namoonni muraasni gara adda addaatiin tooftaa adda addaatiin waa qabachuu haa fakkaatanii malee isaan sunuu waan harkaa qabanitti fakkaatu. Aartistiin Oromoo akkuma waliigalatti saamama. Kanaaf bara dhufaa fi darbaa aartistii Oromootiif yeroo inni dhukkubsate yeroo inni waan tokko ta'e kan kadhatamu. Bara durii yeroo kaaseta tures fayyadamaan turre. Bara ammaa kana immoo yuutuubiidhaan kan aartistiin Oromoo saamamaa jiru. Isinis akka Urjii Showitti waan kanarratti hedduu hojjechuu qabdu. Aartistii tumsuu qabdanii wanni kun karaa itti fooyya'uu danda'u. Gara biraatiin yeroo ammaa warreen akka yuutuubittis investi godhan osoo qe'umata akka keessa naanna'uu baatanii aartistoota Oromoo dhordofatan baay'ee jira. Uummatuma Oromoo nuti hojjennuuf kanaati isaanis ilaalee fi sabiskiraayibii guddisee fi kanaafuu naannuma tokko keessa naannawanii aartistoota muraasa irratti qofa irratti hojjechuu osoo hin ta'in gabbu'anis achis karaa bitaa mirga osoo jedhanii hojjechuu danda'anii. Gara biraatiin dhimma kireeditii walii kennu namni vaalii walii kennuuti. Wallistoota kana duuba namoota baay'ee jira. Nama muraasa qofa kan maqaan isaanii dhaawamu qindeessitoota muuziqaa jira, warra walaloo barreessuu jira,
warra kaameeraa jira namoota adda addaa jira wallisaa tokko booda kan wallisaa san akkasitti nama musurroo wayisa fakkeessee baasu namoota hedduutu beera kireediitii namaa kan nu danda'u qaban namoota hedduu jira amma yeroo ni hojjetanii hojiin isaanii ni mul'ata waan isaanii yeroo dubbatamu anamma akka warrum waliin hojjedhu yoon ilaale warra akka Jamaal Hussein Faas Biraan Zaluun Faas yoo amma hedduu wantoonni dhagaman kiraayisiin tokkollee yoo qunname namni namoota kanaaf qaqqabu hin jiru wayita iyyine dadhabna gara biraatiin gargaarsummaan artistiidha godhamu kun gaarii ta'e osoo jiru bakka iyyitti baay'atu jira bakka iyyitti baay'inne jira dhibeenis olmoo fakkaata rakkinnis olmoo fakkaata kanaafu annamma warreen nama goobanarratti gara xumuraallee ta'u akkasitti hojjetan hedduu galateeffachuun barbaada eenyu taanaan galateeffachuun barbaada nama keenya jabaa keenya dhabne anilleen taasisa sarratti illee akkuma dhimanii dhaatiin ture rabbi ramtaa godhuu fi garuu xumurarratti illee ta'u maatiin isaa sun akkan kofneef wanni godhame waan gaarii ammallee zariiwwan itti fufuu qaban amma sorsaa lammii lafa dha'ee jira fakkeenyaaf namoonni kun ogummaa isaaniitiin jiraachuu dadhabaniitiin barni saamamanii artistiin saama dhugummaan saamamanii artistiin inni immoo irra fooyyee qabus artistuma ta'e maska irra fooyyee qabus gaafa xiqqoo tarkaanfii takka tarkaanfate obboleeyyan kiyyaatu tarkaanfii ani irraa tarkaanfadhe san namoota taafan jee ifduu osoo mul'ataa hojjete artistiinis jechuun wal jajjabeessuu irratti hanqinaa jira namni bakkuma laayikii fi koomentiin baay'eetu qofatti horiyuu hin qabu bakka hundaa'u laalee hojjechuu bara durillee bakki itti dubbatanii amma bara namuu miidiyaa harkaa qaba yeroon tolee jira kanaafuu gara danda'ameen tokko akka walii galatti gara artistiin ittiin saamamne abbaan yuutuubii qabaate ta'e abbaan maal qabaate haqa artistii sanii firraa baasuu danda'u qaba sanii achitti artistii nama hin kadhatu garuu waan saamamuuf annin beeke istiidiyoon qaba namoonni dhufanii viidiyoo oodiyoo hojjetan qarshii beeka kabaasan hin beeka yuutuubii irra garoon isaan argataman naatiin waan akka hin jiru harka duwwaa keessa galan 40,000 hanga 100,000 fa'aa daddaawatanii qarshii saniin immoo waan meeqa daldalanii waan meeqa hojjechuu danda'u beekadhu garuu namni gaafa isaan kufan immoo abbaa kanaa jiru hin jiru an kanaaf namni gaafa sirbee gamaagama sirbaa keessa waan hin seenneef maaliif namni quuqama qaburraa sirbee birrii isaa gad dhangala maal jeetin taa'ee nama sana jira kana akka walii galatoomaa karaa biraatiin akkuma jiruuf jireenya kiyyatti yeroo hundaa waliin galateeffadha Ibraahim Seed ammallee irra deebiitiin galateeffachuu barbaada keessattuu yeroo kan rakkoon kun qunname namoota miidiyaa irratti bahanii waa'ee kootii quuqamanii waa'ee anaa fi obboleeyyan keenya wajjin hidhamanii san akkasitti uummataan ga'anii qaama ilaallatuun ga'anii akka nuti baanuuf carraaqqii godhan hedduu galateeffachuu marra keessattuu buzee hedduun galateeffadha. Hiriyoota kiyya warreen kun akkuma jiranitti taa'anii jechuu warreen haadha manaa koo jala hedduu dhamaanis ni jiranii isaanis galatoomaa jechuun mara yoo diinagdeelleen dhabaa beektaa artistoota hiriyoonni kiyya hin qabanii waan danda'aniin garuu haadha manaa kiyya bahaa fi galasii eeganii waan hin danda'u jiru warreen na iyyaafachaa turan sooshaal miidiyaa irratti na iyyaafachaa turan na quuqamaa turan anaa fi obboleeyyan kiyya warreen waliin hidhame nu iyyaafachaa turan hundi isaanii galatoomanii isinis Urdishoo iddoo galatoomaan isin jaa ulfaadhu qindeessaa fi weellisaa Faisal Abdurrahman tole ka daawwattootaa fi jaalatamtoota sagantaa Urdishoo sagantaa keenya goolamnee jirra hedduu akka itti bohaartaniif itti bashannantan abdii guddaan qabna akkuma beekamu kanaan dura akkuma isiniin jennu subscribe share gochuun nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jedhaa dadhabinaa fi cimna kenna koomentii jalaa nu barreessaa isiniin jennee isin gaafannaa hedduu isin jaaladhaa ulfaadhaa galatoomaa akkuma beekamu weellisaa Faisal Abdurrahman mana hidhaa ture achirraa bahee amma immoo kara hojii isaatti deebi'ee jira hojii isaa dalagaa jira waan ta'eef xirroo istuudiyoo laga xaafoo laga daadhiitti argama kottaa jajjabeessaa walaa jajjabeessinu isiniin jedha artistii keenyaa fi qindeessaa muuziqaa kana jajjabeessuu qabna maaliif lammiin ofii lammiif kanaafuu haa jajjabeessinu kottaa isiniin jedha isin gaafataa xirroo istuudiyoo kan itti argamu laga xaafoo laga daadhii